Barnoota ajaa'ibaa takkan isin agarsiisa. Barnoota haaraan barbaachisaa ta'e kan YouTube irraa hundi keessan kan itti fayyadamuu qabdan warri YouTube channel dagdanuu viidiyoo irra maxxansitan namni YouTube qabu martinuu kan beekuu qabu yoo maal gootanidha kan YouTube giddeetaa isin simachuu qabu akkasuma setting kana yoo isin on godhatan malee yookaan immoo setting kanneen anamma isin agarsiisu keessa yoo tokkollee raayitii hin ta'in YouTube isin simachuu hin qabu isin jedha. YouTube irraa gaa settingilee kanneen ammaan isin agarsiisuu deemu YouTube studio deemuudhaan gaa settingi takkan isin agarsiisa. Settingi kana keessa yoo raayitii isiniif hin taane tokko illee YouTube isin hin simatu yookaan immoo channel keessan isin qeebaluu hin danda'uun isin jedha. Kanaafuu YouTube irratti beekamtii argachuuf yookaan immoo akka YouTube isin taqabbaluu fi settingi an isin agarsiisu Google Chrome seenuudhaan YouTube studio seenuudhaan settingi kanneen keessa raayitii yoo isin ta'ee raate isin qeebaluu danda'a jechuudha. Kanaafuu settingi kun yoo raayitii hin taane kanneen keessaa tokkollee hin qabda yoo ta'e YouTube irra kan dalagaa jirtanu isiniif hin qeebalamne jechuudha. Kanaafuu gara Google Chrome yookaan immoo YouTube studio deemuudhaan waliin laalla settingi kana warri haaraa taatan gaa channel gubbaara seenuudhaan Abduu Oroo itti yoo barreeffattan channel koonii argattu. Asirra seenuudhaan gaa haala kanaan maqaa koo eega barreessitan isiniif baasaa bakka viidiyoo jedhu galuudhaan barnoota hedduu takka jira kan isin argin kan isin jala darbee jechuudha. Kanaafuu barnoota kana irra seenaati bakka viidiyoo jedhu irra kaawwadhaati barnoota hedduu jira irra galaa irraa baradhaa isin jedha. Viidiyoo yeroo dhaggeeffattan laayikii tokko hin dagatinaa akkasuma namoota beektanu sheer gochuudhaan na waliin turaa isin jedha. Gara barnoota keenyaa oguu dhumnu gaa Google Chrome irra seenuudhaan settingilee amma isin agarsiisu kana indaalle keessan on godhattanii qabaachuu qabdu yookaan immoo settingi kanneen keessaa raayitii ta'ee isin mul'achuu qaba jechuudha. Settingiin muraasni raayitii ta'uu qaba giddeetaa jechuudha. Google Chrome irra seentu yookaan browser itti fayyadamtan achirra seenuudhaan gaa YouTube keessan achirra jira. YouTube irra tuquudhaan gara fuula duraa deemtu jechuudha. Haala kanaan gaa yeroo isin YouTube irra tuqxan gara YouTube keessan keessa isin galcha yookaan immoo gara channel YouTube keessaa jechuudha. Ammas taanaan bilbila kiyya dalga ciibsee isin agarsiisa barreeffamni hin mul'atu waan ta'eennaan bilbila kiyya ciibsee yookaan immoo dalga ciibsee isin agarsiisa jechuudha. Haala kanaan yeroo inni isin baasee yoo isinitti mul'ate haala kanaan bilbila keessan keessa eega seentanii gaa profaayilii keessanii tuqxu yeroo takkaaf bakka profaayilii YouTube keessanii yeroo takkaaf ni tuqxu jechuudha. Bilbila kee ciibsee isin agarsiisa achirra eega tuqxanii haala kanaan isin baasaa bakka YouTube studio jedhu kana irra gadi qabdu jechuudha. YouTube studio bakka jedhu kanarra irra gadi qabdu jechuudha. Yeroo isin irra gadi qabdan opening new tab ka jedhu isin baa bakka opening new tab jedhu kana irra gadi qabdu ammallee. Achirra yeroo isin gadi qabdan gaa ganjallaa kana YouTube lamata isinii baa YouTube kafiilafiitti asaantu kana irra gad tuqxu yeroo takkaaf achirra eega tuqxanii gara YouTube studio keessanii yookaan channel keessan keessa isin galchaa settingi an isin agarsiisuu deemu kana argachuudhaaf gaa haala kanaan irraan olii kana harka bitaatti settingi ka jettu macarashaa ni mul'atti bakka settingi jettu sana mallattoo settingi qabdu sana irra gad tuqxu yeroo takkaaf jechuudha. Achirra bakka settingi sana gaa eega tuqxanii haala kanaan bilbila kiyya waan dalga ciibsee barreeffama xixiqqeessee mul'isaa jira akkasuma bilbila keessan dhaabdanii ilaaluu dandeessu. Bakka settingi sana eega seentanii jeneraalii fi channel ka jedhu isinii baasaa isin kamarra kaawwachuu qabdu bakka channel jedhe kana irra kaawwachuu qabdu jechuudha. Channel bakka jedhe kanarra yeroo takkaaf irra kaawwattu bilbila keessan achirra kaawwattu. Achirra eega kaawwattanii gaa settingi sadii isinii baasaa basic infoodhaa fi akkasuma advanced setting ka jedhu fi future enable bakka jedhu kana isinii baasaa jechuudha. Settingi kanneen kan yeroo isinii baase gaa kanneen lamman iftanii hamma kan isin agarsiisuu deemu future enable bakka jedhu kana irra gad tuqxu yeroo takkaaf bakka sanarra gad tuqxu jechuudha. Fiilafiitiidhuma sana achirra tuquudhaan gaa settingi takka jira achirra eega tuqxanii settingi hedduu jira settingi abbaa meeqa jira settingi abbaa afurtu jira asirraa jechuudha. Settingi kana arfeen kanaayyuu isin agarsiisaa jechuudha. Settingi kanneen hiikaa isaa yookaan immoo settingi kanneen faayidaa inni qabu isin agarsiisa. Asirra barnoonni kan isin haalaan barbaachisaa ta'e kan isin beekuu qabdan jechuudha. Bakka kana gaa inni bakka jettu kana xiyya garagalte yeroo takkaaf tuqee yeroo isin agarsiisu haala kanaan isin baasaa akkasuma yeroo isin baase asirratti maal isin jedha akka standard future bakka jedhu kana ganjallaa barreeffama hedduu takka jira jechuudha. Barreeffamni kanneen taane yoo ta'e YouTube keessa yookaan immoo channel keessan raayitii yookaan immoo isin hin simanne jechuudha. Karaa gabaabaa settingi kana arfeen keessa viidiyoo haaraa gadhiisuu yookaan haaraa uumuu pileelistii haaraa barreessuu yookaan immoo uumuudhaa fi viidiyoo gadhiisuu akkasuma pileelistii haaraa uumuu kana yoo hin goone ta'e asirratti raayitii tokko yookaan immoo lama isiniif hin kennine yoo ta'e
YouTubein isin simanne jechuudha ammallee. Kanaafuu haala kanaan kanneen keessaa tokkollee raayitii isinii ta'uu qaba isin jira. Tokko raayitii isinii ta'e egaa akkasuma YouTubein isin simatee jira jechuudha. Haala kanaan gaa ammallee kan jallaa jiru kana asuma enable bakka jettu kana xiyya gaggaragaltu ammallee ni tuqxooroo takka. Xiyya sana eega tuqxanii egaa siitingii addaa isinii baha ammallee asirratti. Siitingii kunniin immoo siitingii kun akka lammaffaa karra jiru. Siitingii inni kun immoo asirratti maal jedha Ingiliffaan viidiyoo loongarzaan viidiyoo daqiiqaa 15 dheeratu yookaan immoo viidiyoo daqiiqaa 15 dheeratu chaanala kan keeratti poost gochuu qabda YouTube irratti monitoora yookaan immoo chaanala kan kee beeksisuudhaaf yookaan akka banatteerte chaanala kan kee YouTube beeksisuudhaaf viidiyoo daqiiqaa 15 create gochuu qabda yookaan immoo gadhiisuu qabda kan jalla custom thumbnail barreessuu yookaan immoo thumbnail hojjechuu jechuudha. Thumbnail jechuun beektu baay'een keessan ka suuraa profaayilii viidiyoo gubbaa taa'u jechuudha. Kan jalla live stream yaaddi kan jedhu kanneen keessaa gaa siitingii abbaa lama yookaan abbaa sadii isiniif uumamuu qaba yookaan immoo raayitii isinii ta'uu qaba jechuudha. Kanaafuu haala kanaan asirratti lamannaa ta'ee jira. Isinillee asirratti takkallee raayitii isinii ta'ee hin jiru yoo ta'e YouTube irratti ammallee chaanaliin keessan yookaan immoo akkaawuntiin keessan hin beekamne yookaan immoo hin mul'anne YouTube isin agarre jechuudha. Kasadeessaas erga tuquudhaan gaa xiyya kararra tuquudhaan ni ilaaltu achi jalaa hamma jiru jechuudha. Ammallee asirra ka jiru siitingiitu jira. Amma siitingii hedduu jira. Apply content ID claimidhaa fi akkasuma create movie live stream gajiru ammallee upload movie video day create movie short video day video gadhiisuu akkasuma kanneen keessaa siitingii asirratti siitingii abbaa jaamoo torba isinii baasa. Siitingii kanneen keessaa yookaan moonii ta'uudhaaf chaanala irratti beekamuudhaaf gaa siitingii kanneen keessaa tokko lamallee raayitii isinii hin taane taanaan YouTube isin simatu. Tokko raayitii isinii godhee yoo jiraate chaanaliin keessan akkaawuntiin keessan simatamee jira YouTube biratti yookaan immoo chaanala YouTube irratti simatamee jira. Akkasuma YouTube dalaguu ni dandeessu yookaan chaanalii keessan irratti moonii ta'uu ni dandeessu jechuudha. Kanaafuu kana ilaaluudhaan gaa asirratti YouTube kan keessan irratti kanneen keessaa raayitii isinii ta'uu qaba. Channel history kan jiru kun raayitii naatee jira. Kanneen kanaaf na simate akkasuma isinillee waa takkallee haa ta'u asirratti waa tokkoof isin simachuu qaban isin jira. Haala kanaan asirra galuudhaan indaallee isaayyuu kanneen keessaayyuu ilaaluu qabdu jechuudha. Hundi keessan asirra galuudhaan kan keessan raayitii ta'uu dhiisuu isaa irra galtanii ilaaluu qabdu. Yoo raayitiin taane takkallee gochuu qabdu isin jira. Haala kanaan asirra seenaatii ilaalaa sirreeffadhaan isin jira. Akkasuma barnoota hedduu jira. Advancing bakka jiru kaatti yeroo deebisu chaanala kiyya jechuudha yookaan immoo bakka natti duddubattu gadi biyya kun viidiyoo daa'immaniiti immoo isin jira waa hedduu jira ajjallee kana ganjallaa kana waa hedduutu jira isin jira akkasuma asirra seenu allee akkaawunt siitingii hedduu jira. Kanaafuu siitingii kana hammaaf itti fayyadamaati kanneen biraa immoo guyyaa biraa isin agarsiisa isin jira. Haala kanaan itti fayyadamuudhaan YouTube keessan irratti yookaan immoo YouTube keessan chaanalii YouTube keessanii warra YouTubeota beeksisuu qabdu yookaan immoo verify godhachuu qabdu. Kanneen raayitii isiniif hin taane taanaan chaanalii YouTube irratti waa takka beekamtii hin qabdanu yookaan immoo akkaawuntiin keessan ammallee verify hin taane jechuudha. Haala kanaan gaa sirreeffadhaa ilaalaatii warri itti fayyadamaa hin jirre itti fayyadamaan isin jedha. Akkasuma barnoonni keenyarraa asitti dhaabata. Kanneen keessaa waan isinii galuu jiraate komantii naa barreessaa isin jedha. Gaaffii qabaattan komantii naa kaa'uudhaan hanga walitti deebinutti nagaan tura.